hojjettu lama ta'anii mana tokko keessa hojjetanii San Filiiphoottiin imbaasiitti dawwalattee imbaasiin eduma san dhufanii too fudhatan jaan kan tanaa immoo imbaasiin kan dhufe imbaasii Itoophiyaa hin beektaniimi intalattiin barri itti cufamee jira tumamaa jirti du'ee jettee obboleessatti dawwalattee jechuudha. Amma bilbilli ishee qaxitaa malee intiniin hojjetu waasaappii minaa hin hojjetu. Kanaafuu amma ijoolleen Suudi Arabiyaa dhuftee nu gargaaruu jechuudha. Dubaay miti. Suudi Arabiyaa. Daddafaa taaptaa godhaasin. Qibamoonni mana maadaami. Ani namni biraa hin galfatina ijoollee Suudi Arabiyaa bichaa barbaada. Ijoollee Suudii bichaa. Ijoolleen Dubaay maal laagotanii galtan? Ijoolleen biyya biraa maal laagotanii? Ijoollee Suudi Arabiyaa bichaa barbaadan. Furmaata kan laalaachuu danda'u isaan bichaadha waan ta'eef. Ijoollee Suudi Arabiyaa bichaa koottaa galaa lakkoofsa tokko barreessaa koottaa galaa bilbila naa bilbiltanii bicaa odeessa akka jirtu gaafattan. Atis eessa Suudii daati? Ganni an Suudii jira maal taate maana darbite? Dawwaluu dandeessaa bilbila tirfii qabdaa? Tirfiin qabu bu'eetiin dawwala lakkoofsa na as koomentii irra barreessi. Magaalaa kam jira jetti isheen? Magaalaa jirtu sannaa gaafadhu buufata xiyyaaraa hagamuun irraan fagaatu jette buufanni xiyyaaraa. Buufanni xiyyaaraa magaalota hunda keessa jira. Xaayif keessa jira, Jiddaa keessa jira, Riyaad keessa jira, Makkaa keessa bakka hundaa jira waan ta'eef kam keessa akka jirtu adda baafadhaa lakkoofsa barreessi. Haaya lakkoofsa jala barreessuu itti dawwaltaa? Haa dawwalan namni baay'eetu duuba baroodha amma namni silkii tirfii qabu qabaa jiraate asuma irratti nutti dhageessistan turtanii dawwaltanii. Jirti ijoolleen kun baay'eetu jira itti galchiin himee warra tokko. Qoy mee yuuzar kun achi ta'uun oolu na galchechaara qoy yuuzariin kana. Galchi. Qoy yuuzar kana galchamee taaptaap godhaa kaasin. Taaptaap godhaa. Qoy yuuzar kana galchaafachaa yuuzar kun Suudii jiraachuun oolu. Jirta buchee koo kam? Yuuzar? Suudii keessaa eessa jirti? Nagaa jirta maqaan kee yuuzar jira dhiifama wajjin Suudii jirta? Xiyyaara baay'ee jira. Suudii jira. Buufanni xiyyaara baay'ee jira. Tariitiin Jiddaan ta'uu danda'a Makkaa. Hayyee? Share godhaa maaloo share godhaa waan biraa utuu waan balagee haasani share waraabbii. Fooloo walirraa qabna kanaas lakkoofsa ergee gara keessaatiin shariyaa maal qabdi? Ani silkii takkaan qaba bara amma bilbila mucaa akkatan katabadhee dhufe kinu ani bilbila takka bichaan qaba. Share naaf godhaati lubbuu mucayyoo tana haa baraanu billaalee. Duwwaa shan jedhee as ergi lakkoofsa sii rakkoon qabu as barreessi. Hayyee laal 962 qabadhaa kaani kooduma wajjin qabadhee dhufe 962. Shan irraa jalqabe shan irraa jalqabe 966 gizee lama 95. Sagal jaajaa dhiisiiti dhaggeeffadhu ganni sagal jaajaa dhiisiitiini lakkoofsa shan jedhurraa achi lakkoofsa shan jedhurraa haa jettu isiin akkatti beektu himaa jirti rakkoon qabu hin qabnaan hin beennaa waan ta'eef. Kootii maa duwwaa shan irraa jalqaba. Qabadhaa kaan akka katabadhee dhufetti kan narra laalina please taap godhaasin 966 59 85 20 18 lakkoofsi micayyoo kana. Ilakino barreessanii jiran ijoollee Suudii please dafaatoo nu bilbila amma. Amma tana nu bilbila bannaataatu. Sawaadha jechuudha shariyaan sawaadha ijoolleen Suudii shariyaa sawaadha. Irraa fuudhee kan isin irraa fuudhee bilbila si irraa fuudhee akkuma qabdi yaani. Bilbila intarneeta irratti cufanii intarneeta harkaa dhaamsanii jiranii intarneeta hin qabdu lookishin erguun dandeessu kan intarneet dhaamee jira. Silkiin ishii immoo silkii qaxitaa dawwaluudha. Silkii qaxitaa dawwalu. Dubaayitti dawwaluu hin dandeessu. Isa sanuu irraa fudhatu beektuu isa sanuuyyuu irraa fudhatu haga fudhatanitti jechuudha. Eenyu dawwala reeyuzar dawwaluu dandeessaa? Ayyee meeqa gadi buuneetti itti yaalla rakkoo. Lubbu bu'ii. Garuu shariyaan sawaadha beektee kan qabullee mudazayinii fa'aa qabaatteetiin jetti lamajjaana jira waan taateef lamaananya birrii maan dawwallaash. Dawwaliiti meesaaji dawwaliiti. Beeku kaazeenii maal kanan beeku sintirraa beeka ijoollee Suudii bannaataachuu micootan akka gootan godhaa please. Akka gootan godhaa dhugaa waaqayyo barriitti cuftee jirti tumaa jirti arab Filiippiittiin hojiin hojjetan imbaasiin isaanii fudhatee jira imbaasii orgosuma dawwalattee ungosuma imbaasii dawwalattee warri imbaasii ufee fudhate Filiippiitti kan keenya immoo hin beektan imbaasii Itoophiyaa har'a erga baree gizee 5 ol dawwalee jira hin kaasan bilbila namarraa isaan. Kan garaa minaamina ganni kan garaa minaamina mul'iftu sanii siin viidiyoodhaan.
Hangaraa mul'istu ishii warra Dubaayidha. Maalo isii maal akka isii Ishii ani micayyattiin afaan Amaariffaa barreessiti. Ani afaan Amaariffaa barreessuu hin danda'u. Lakkoofsa kennaa ergedhe lakkoofsa kiyyatti ergeera. Ani afaan Amaariffaa hin beeku kamaaliin godhare. Afaan Amaariffaa barreessiti intalli. Waan ishiin naan jettu natti hin galu. Intalli viidiyoo san maxxansite adiyyaadha. Afaan Amaariffaa barreessiti ishiin. Ani immoo afaan Amaariffaa hin beeku. Micayyattiin Oromoodha barkan reeffamte intalattiin akkasittiin tumanii reebanii kulaale bakno asirra wanni ta'e waraana sun intalli Oromoodha. Intalli gallakkiste immoo adiyyaadha. Ani hin beeku afaan isaa afaan ishii. Hoonan itti katabe ishiin afaan Amaariffaan akka tabdi. Achiin lakkoofsa kiyyatti laadhe. Ani Amaariffaan beeku Oromiffaan beeku. Amaariffaan beeku ishiin Oromiffaan beektu akkatti oliif haamuu dinneen itti dhiisee jechuudha. Har'a ganama yuuna itti katabeen maaliin godhare lakkoofsa na ergu didde. Lakkoofsa keenya ergin jedheen kan afaan Oromootiin hoo beektedhe. Mushkilaadha barra. Taap godhame. Taap. Amaara. Intalattiin maadaamiin reebde intala Oromooti. Intala Shawaati. Intalattiin viidiyoo gallakkiste immoo adiyyaadha. Afaan keenya hin beektu ishiin. Ani afaan ishiin beeku ishiin afaan koo hin beektu. Kan Dubaay moo? Intalli reebbamte garuu intala keenyadha. Intala Oromooti. Kan Dubaay lubu Dubaay. Ka Dubaay. Viidiyoo ati WhatsApp birra na ergite. Viidiyoo ati WhatsApp birra na ergite. Copy link godhaa share godhaa please. Amma kan Suudii tana lubbuu ishee abaraaru. Mucoo Suudii tana lubbuu ishee abaraaru. Please. Lubbuu ishee abaraaru. Hin dandeenya baraaruu ni dandeenya. Yoo oliif rifanne wanni godhamu hin dadhabamne hin jiru. Kan biyya Suudii biyya shoortaan jiru biyya taaskii qabatanii dhaqanii lubbuu nama baraaran miti. Joordaan keessatti lubbuu nama meeqa akka baraarre beektaa miti. Waliin baraaruu ni dandeenya lubbuu namaa. Garuu isin waliif rifadha. Inni guddaa waliif rifachuudha. Namni tokko kophaa homaa gochuu hin danda'u. Isin waliif rifattan lubbuu micootanaa baraaruu ni dandeenya. Siifuu naa galchaamee warri muduree taraa silkiin kiyyaan lageera. Tigisti nama naa galchi. Siifan naa galchi. Ijoollee Suudi Arabiyaa please. Lubbuu micayyoo kana qaqqabaa baasa. Please. Siifan naa galchaa warri muduree taraa. Aywa. Galchee. Taap godhaa qimamoonni mana maadaamii taap gochuu hin dandeessanii? Mucichi nan dawwaladha jechumaan hafeere yaajoo. Biree mee maaltu si kofalchiise mee dhuguma rabbii? Mee maaltu si kofalchiise mee wanta nama kofalchiisu? Ara bannaatachu bilbila nu dawwala warri bilbila dawwallee jechuun achumaan bade laaf dawwalteerta? Ganni irra yaalaa jira bara bilbilli ishee biizii jedha. Namatu irra yaalaa natti fakkaate qabameera masmarri na yeela. Ganni. Mee warri bicciyyooti dawwaltan amma lakkoofsa silaawa asirra gallakkisne people bakka isin warri asirra itti dawwaltan mee koottaa lakkoofsa tokko barreessata ol galaa. Itti dubbattanii jirtanii bicciyyooti. Lubbu kadiiroo dawwale jaa kadiiroo galchi qooyinan laalasa jira. Mee galchi silkii xallagee baran silkiin kiyya nama galchuu hin danda'u kun uummanni taap godhaa hojjani. Siifuu baga nagaan nufte. Baga nagaan nu eddani eessa jirti Suudii keessaa? Suudii sanii walii wallaalee eessa jirta jennaani buufata xiyyaaraa biraa agabuun irraa fagaatu jetti buufanni xiyyaaraa sun kam akka ta'e olii waan beeku kaanoo. Ganni qoy kadiiroon bilbiltee fi kadiiroo. Mixiyoo ganne jaamtu takkaatu asii tiktook irraa raqama keenya kanneen Suudi Arabiyaadhaan jira. Eessa jirta qoy maalirra jirta haala kam keessa jirta? Hali haala keessa jirta yaadda barreessa qonnaa dhumti rumoon beekutuun beekee beeksa ture. Bakki ati jirtu bakka tamiidha? Bakka jirtu hin beektu? Jawwaala waasaappiin kee dalagaara? Dalagu sababiin isaa wasaa laakiin dura maallaqa kootiin fayyadaman ture maallaqa ammoo hin qabu. Shabakaa waayifaan qabaa warri arabaa kun? Kadiiroo. Oo. Kaardii yoo ergameef guuttachuu ni dandeessii mire mee gaafadhu. Kaardii yoo si ergame guuttachuu ni dandeessaa iyyee? Kaardii loonaa guuttame hin danda'e. Hayyee kaardiidhaan raqamni kee zeenii tanarra fayyadamaa jirta moo sawaarra fayyadamaa jirta? Sawaami zeeniidha. Tun zeeniidha. Shariyaa biraati moo tanumarra fayyadamta? Guuttattee? Kan biyyaa kun ta'in kan dhaasii bakka fayyadama. Amma rasiinni ati feetu qarshiin ati feetu moobaayiliidha moo sawaadha moo zeeni?
قطي شبخرات وين كنت بيت عارف بنفسك الرقم ما خانوا ما قدام رادي ايه خانا مالين قبدومي خايون كان سينا كيدا جوني بيتا كيف لكم اتفاقية ايه اتفايدمتي يجون اكا انترنت هيدتي انا اولين واتساب بيدا لوكيشن نايرغتو رفيدين سفودا فاميل اللي بعدين سيدولو جيرو ما سيدولو لوكيشن يرجون كان بيتو فايدة من فايدة ما لوكيشن مور أكاد تيرو تنوي تغزيني اكا ميتي اكا لوكيشن ارغتو واتساب بي كيسه كسنتي واتساب بي كيسه ارغتا ميسنجرن كم دوجين كم ميسنجرن أكاسي كسرني أكتير akami ganne kuno michona kanete akam gonare Kadir WhatsApp qabaadhu malee jedhiin viidiyoo hojjedhe akkati qoya viidiyoo haa ergamu maal taatanii duraan dursa mitiyoon majjaana hidhachuudhaas hin beektu majjaana interneta ati kadir laal bilbiliiti ati maal goota bilbiliiti akkanatti itti naqadhu waliin kallattiidhuma akkuma amma bilbiltuu kanatti akka ishiin interneta daataa ishii banattu godhi egaa ishiin daataa banattee kaatee boodamoo maal gootitti fakkaate iskiriinii kee sheer gootaaf ishiidhaaf sheer gootaaf kana dalagee naan ergaaf namni isin keessa rasiida erguu fi danda'u ni jirtanii Me kaardii ergamuu fi yoo kaardii naa ergame lookishin ergachuu nan danda'a jettee haadha koo. Lakki ilaali lubbu ganni Kadiroo. Kaardii majjaana naa ilaafi asiin itti hima afaan jawwaala keessa taa'ee. Warri kaardii bittanii erguu fi barbaadan ijoollee Oromoo taatanii warri isiidhaaf bittanii ergitan Kadiroo irratti. Tuuti iddeelchi. Ammas daqiiqaa kana keessatti ani badoodhaan jira sila ammaan tanaan dhaqaafi. Ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jirtan nam bitaaf kaardii ergaaf warri jettan hadaraa Rabbii hadaraa Allah isinii qabne dafaa Kadiroo irratti ergaafi. Warri nam bitaaf jettu Oromummaan kan qoratti dhaga'ame obboleettiitii warri jettan nam bitaaf kaardii warri jettan akka daataa guuttattu. Ijoolleen magaalaa keessa Qarshii 70 bichaa namni bituu dandeessan. Birri 70 nu isiniif kaffalla har'a bichaa kennaa fi nu isiniif kaffalla dhugaa. Ganni wallahi rabbi nama Yeroo tokko muhiiti godhadhaame. xixiidhaan kennaa fi Meeqa qaama yeroo tokko muhiiti godhadhaa. Muhiiti godhadhaa. Qimamoota mana maadaamii birriin 70 lubbuu dhala ilma namaa hin caaltu. Please amma harkatti amma tana erguu hin danda'amu ani isinii kaffala anaa kaffala. Please micoota na kaardii nu guutaa fi lookishina bichaa nuuf haa ergitu. Warra Suudi Arabiyaa Akka isin jirtu yoo lookishin ergite daqiiqaa kana keessa dhaqee fuudhuun hin danda'an. Daqiiqaa kana Suudi Arabiyaa keessa warri jirtan ijoollee Suudi Arabiyaa bicha Dubaay minaamina barreessina ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jirtan anatu bitaa fi birri 70 qofa dirhama 70 riyaala 70 bicha warri hin binnaaf jettan lakkoofsa tokko barreessaa sinan galcha. Intanaa kana galchimee nagaasa galchimee atu muduree qabdaami. Eenyu maqaan isaa mucaa ammaa sirraa bahe yuuzar kana anuu bitaa hojjetan. Rakkitti lakkoofsa tokko barreeffachaa turte galcheera qoy. Takka godha. maqaa keenya Saudi Suudi Arabiyaa. magaalaa jirtu takkallee maqaa irraan beeytu. magaalaa jirtu gaafa daakaa duba Hin beektu meeyyoo hin beektu. Mee qoytii jibbame micayyoo profaayilii qaamee yeroo tokko micayyoo profaayilii anaa fi tigistirra godhatte tana ol naa galchaa yeroo tokko mee warri mudireetara annan bitaa jechaa jirtu. Daqiiqaa takka Lakkoofsa nama barreessi mee ati kan profaayilii anaaf tigist ofirraa qabu yuuzar kanallee hin dawwala jee asirraa bu'e ijoollee nu gargaaruu dandeechu bicha ol galchaa micayyoon haarawaa hin beektu biyya Suudi Arabiyaa jiraachuu ishii bicha beekti malee kiroo lakkoofsa lama barreessiteerti. Suudi Arabiyaa jiraachuu ishii beekti malee Jidda ta'ee Riyaad ta'ee bakka jirtu hin beektu. Bicha buufanni xiyyaaraa na biratti dhiyoodhaa jetti. Kana jetti ishiin kana dubbatti. Irraan beektu. Lookishinaan beekuu dandeenya bakka ishiin jirtu. Bakkuma dalagaa miidhamaa jedhaan ilma ta'e. Mobaayilii anatti fakkaata. Shariyaa ishii mobaayilii hafi? Zeeniidha. Zeeni bitanii fi irra rasiida. Zeenii qarshii 70. Zeenii bitanii. Akkamittan birrii riyaalli 70 akkamitti dhabama jiru namni kun hundi odoo jiru. Muciyyoo ati amma duuba ammallee miidhamaa jirta.
Ijoollee Saudi Arabiyaa jirtan guutaa fi anatu isinii erga. Birrii sana isinii deebisee. Ijoollee. Godhee gisee kadiirtu itti haasaa jira jara keenya. Kadiir ati amma jawaala kan kee kana irratti achi hawwal atti fayyadamtu yeroo amma kaardii illee bitaa fi irratti achi hawwal atti fayyadamtu isiin. Eenyurratti? Isimarratti hawwal akkasuma kanarra hawwal majjaan. Isirratti hawwuluu hin danda'u baranne ka itti saalaa kanaan hawwuluu fi danda'a malee nama naa dawwaleetu. Zeeniidhaan dawwalaa jirtame abboo zeeniidha. Zeenii irra hawwaluu hin danda'ama irra hawwale asiin rakkoo keessa jirti waan taateef rakkoo san keessa haa baatu. Kaardii illee bitaa fi uummata keenya hawwal irratti achi. Duuba rakkoon ta'e bar akka ati jirtu zeenii hawwulee jirta. Zeenii hawwuluuf isii maal fayyaddi nama na beeku qofaatu isii harkata malee namni biraa kamtuu isii harkachuu danda'a. Lookeeshin akkamiin nama arguu dandeessi? Isiin ittiin haa dawwalattu kaa. Isin dawwalachuu hin dandeessu kaa? Qoy. Hin dandeessi. Hin dandeessi isheen. Hin dandeessi maan dandeenya aboo hin dawwalattiin majjaan yoo dawwaltee fi jette majjaan hawwalii. Yoo hin beeku jette malee. Isii hawwaltee fi rakkoo keessan bat kaardii ammoo kaardii bittanii illee amaana isinitti bitaa fi warri magaalaa jirtan nu baadiyyaa jirra billaa adeeqa amaanaa rabbi isinitti haa ta'u. Amartii mee kaardii amma guutuu hin dandeessa anaas sii kaffala ani guutuu hin danda'a ganni. Erguu hin danda'a. Otoo nuti dandeenye maal rakkoon jira nagaa isaaniin guutuu amma tana deemeen guutuu nuti guutuu hin dandeenyu bar. Ilaali zeenii jedhu maaloo jedhu lakkoofsi biyya sanii akkaataa qaba akkaataatti guutan. Barka nuti guutuu hin dandeenyu waan nu guutuu dandeenyu. Ilaganni zeeniidha zeenii ittiin haasaa jiru kana awwaleef yoo jedhe mucattii yeroo ammaa kanatti akka feete haasofte rakkoo keessaa bahuu ni dandeetta. Haga kaardii bira dhufe dookshin argattuu fi itti rakkoo baafattu dandeetta. Rakama kee hawwuliif gajuu kana suudii jirtaa meeti? Suudii jira. Suudii irraa bakkatan jirta. Shari'aan seenii andiyoon dawwalee isin eenyuuf dawwachuu dandeessi? Hin dawwalattii fi hawwalii gala. Hayyee amma daqiiqaa kana keessatti hin hawwulaa fi dhimee yoo dawwalachuu dandeessi hayyee kono ammaan hawwulaa fi lageeffadhu laale kono. Hayyee hawwaliif majjaan ittiin haa dawwalattu. Dhaabbadduun rakama si as. Gandi Ahmad Ali ka jedhu kana galcha anatu ergaa jechaa jira. Lakkoofsa tokko katame. Warri mudreetara otoo hin galchitanii mudreetara akka baattanii raftanii fi isin kennan silkiin harka allagee barna didee taaptaap godha taaptaap hin godhan ol galchaa nama hin galchan. Furmaatan kennu kan galu hundumtu